Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Gaaffii isin koomentii irraan gaafataa jirtaniif deebii isaa isiniif deebisuun akkuma itti fufee jira. Haala kamiin TikTok irratti akkaawuntii baankii guunnaa yookaan immoo haala kamiin baankii fi TikTok wal qabsiifna ka jedhu na gaafatanii turtanii koomentii jalatti namoota baay'ee gaafataa ture. Haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti haala kamiin akka TikTok fi baankii wal qabsiifnu kan waliin ilaallu ta'a. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Karaa gabaabaa ta'een karaa salphaa ta'een waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribein kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe ka jettu kana tuquudhaan erga subscribe gurraachoftu kana tuqxanii booda akkasuma mallattoo beelii as jirtu kana tuquun ol ka jedhurra yoo keessan barnoonni yeroo yeroon chaanaalii kana irratti maxxanfamu yeroon isin dhaqqaba. Akkasuma laayikiin illee sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhatti. Laayikii gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jechaa eegan haala kamiin TikTok fi baankii wal qabsiifna ka jedhu kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Kallattiidhumaan gara TikTok deemuudhaan haala kamiin TikTok irraa giiftii namni nuuf kennee walitti qabame maallaqa TikTok irratti arganne geemii taphatabannee ta'uu giiftii adda addaa namni nu kenne so haala kamiin maallaqa sana baankii irratti dabarsuu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee salphaadha karaan isaa haala salphaa ta'een waliin ilaalla. TikTok irraa baankii kallattiidhaan itti guutuun hin danda'amu. Kan nuti gochuu qabnu maali? PayPal duraan barsiiseen jira. Akkaataa PayPal itti banatan jechuudha. PayPal fi TikTok dha kan isin wal qabsiisuu qabdan. Kanaafuu PayPal kana erga banatanii booda PayPal fi TikTok wal qabsiisuudhaan akkasuma PayPal irratti bank account guuttanii wal qabsiisuu dandeessu jechuudha. PayPal kana akkaataa itti banatan duraan isin agarsiiseen jira. Haala ammallee isinitti agarsiisa. PayPal kana banachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu PayPal fi TikTok wal qabsiiftu. PayPal keessa irratti immoo bank account guutuu jechuudha. PayPal fi bank account waan TikTok irratti argattan gara PayPal dabarsitu maallaqa san jechuudha. Erga gara PayPal dabarsitanii booda PayPal irraa immoo gara baankii dabarsitu jechuudha. Dirqama PayPal ofii qabaachuu qofa miti kan namaa irrattis erguu dandeessu yoo bank account itti guutuu dadhabdanillee erga PayPal banatanii PayPal keessa irratti dabarsitanii booda kan nama irratti darbuu danda'u irratti erguu dandeessu jechuudha. Kanaafuu baay'ee salphaadha waa tokko waan nama rakkisu hin qabu jechuudha. So PayPal kana banachuuf warreen viidiyoo isaa duraan argattanii jirtu warri duraan immoo hin arganne YouTube dhuma kiyya jala argachuu dandeessu. YouTube dhuma kiyya irra seenuudhaan bakka sarchii irratti akkaataa PayPal itti banatan jettanii yoo sarchii gootan barnoonni akkaataa PayPal itti banatanii jalqaba irratti isiniif dhufa. Akkaataa PayPal itti banatan haala kanaan sarchii gochuu qabdu. Inni nu jalatti isiniif fida. Yeroo isin akkaataa PayPal itti banatan jettanii sarchii gootan viidiyoon kun jalqaba irratti isiniif dhufa. Haala kanaan akkaataa PayPal itti banatan kana daawwachuudhaan dirqama PayPal banachuu qabdu jechuudha. Profaayilii kiyya ni qaba irratti ni argitu. Erga PayPal banattanii kaatanii gan haala kamiin PayPal keenya sana achirratti guunnaa isa jedhuun isinitti agarsiisaa jechuudha. PayPal fi TikTok wal qabsiisu. Kanaafuu kallattiidhaan bank account TikTok irratti guutuu hin dandeessan. Wanni isin TikTok irratti guuttan maali? PayPal fi TikTok wal qabsiiftu yookaan immoo PayPal keessan TikTok irratti guutuu jechuudha. Erga TikTok irra seennee booda sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan gara settingii deemna. Setting and privacy jedhee jira sadaffaara. Setting and privacy tuquudhumaan gara baalaansii adeemna. Akkasuma maallaqa keessaa qabdanis asumarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Baalaansii kan jedhu kana keessa seenuudhaan gara fuula duraa adeemna. Baalaansii kana tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu waan nuti TikTok irratti dalaganne yookaan immoo maallaqa nuti keessaa qabnu achirratti nutti agarsiisaa jechuudha. Barnoota 2-3 asirraa argachuu dandeessu. Akkasuma maallaqa keessaa qabdus akkamitti gara giiftiitti deebisuudhaan namaa kennina isa jedhus waliin ilaalla. Akkamitti gara PayPalitti gara baankiitti dabarsina isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Haala kanaan nu baasa maallaqa asitti argitan biyyuma jirtanii yookaan immoo doolaaraan isiniif kaha asumara tuquudhaan yookaan immoo view ka jettu dura jirti. View sana tuquudhumaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Bakkuma kana irra tuyina yeroo nuti irra tuyine gara fuula dura nu deemsisa yookaan view isii jettus tuquu dandeenya jechuudha yookaan maallaqichuma irra tuyina maallaqa keessaa qabnus asumarraa ilaallannaa jechuudha. So kana tuyinee gara fuula duraa deemna. Kana tuyinee yeroo gara fuula duraa deemnu always filannoo lama qabna asitti. Filannoo lama qabaachuu qabnas. Yoo TikTok if haaraa taatan dafee isiniif hin baasu withdraw ka jedhu jechuudha. Exchange if withdraw dafee isinii baasuu dhiisuun isaanii mala. Garuu
asitti waan lama argitu. Wanni lamman kun exchange for coin jira. Exchange for coin yoo fayyadamtan maallaqa keessaa qabdan sana gara coinitti deebisuudhaan giftii namaa kennuu dandeessu jechuudha. Haga feetan irraa jijjiiruudhaan. Exchange for coin ka jedhu yoo fayyadamtan achumarratti gara coinitti deebisuudhaan namaaf kennuudhaaf fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu exchange fayyadamtanii maallaqa keessaa qabdan giftii argattan sana gara giftiitti deebisuudhaan namaa kennuu dandeessu jechuudha. Inni lammata withdraw jira. Withdraw immoo gara PayPalitti yookaan immoo gara baankiitti dabarfachuudhaaf. Kanaafuu withdraw isa jedhu fayyadamna. Isarra tuquun gara fuula duraa adeemna jechuudha. Withdraw irra tuqnee yeroo gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nu baasa add payment method jira. Add payment method maallaqa itti barreessuu biran geenye maaliif add payment method jira. Add payment method ka jedhu kanarra tuqanna. Biyya tokko baankii akkasiin kallattiidhaan itti guuttan isiniif baasuun isaanii mala garuu biyyoota irra caalaa irratti add payment method yeroo tuqxan PayPal qofa kan isin galchuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu add payment method kana tuquudhaan PayPal keenya itti galfannaa jechuudha. Add payment method ka jedhu tuqnee gara fuula duraa adeemna. Sana tuqnee yeroo gara fuula duraa adeemnu gaa step itti aanu kana irratti haala kanaan nu baasa biyya jirru sana gubbaadhaa filachuu dandeenya. PayPal ka jedhu kun jala jira. PayPal ka jedhu irra tuqannee ammallee gara fuula itti aanu adeemna. Biyyi gubbaa jira. So jala PayPal ka jedhu ni jira. Asumara tuqnee gara fuula duraa adeemna jechuudha. Choose payment method. Yoo filannoo adda addaa qabaatan filannoo addaa fayyadamuu dandeessu. Sanarra tuqannee gara fuula duraa adeemna. Yeroo fuula duraa adeemne koodii bilbila keessan irratti isin ergu gaafachuun ni mala. Yoo koodii erge koodii sana itti galfattu bakka kanatti jechuudha. Koodii sana itti barreeffachuudhumaan step itti aanutti dabarfannaa jechuudha. Inni nu gara fuula duraa nu geessan ni eegna. Asitti agree and continue nuun jira. Agree and continue ka jedhu tuquudhaan instruction withdrawal kana simachuun fuula itti aanutti dabarfanna ammallee jechuudha. Agree and continue ka jedhu tuqanna. San tuqannee yeroo gara fuula itti aanutti dabarfannu gaa haganni nuuf banutti ni eegna. Haganni fuula itti aanutti nu dabarsutti jechuudha. Kana jechuun maali? PayPal keenya emailii ittiin bananne beekuun dirqamaa jechuudha. Add a new PayPal account nuun jedha. Asirratti add a PayPal account as your payment method nuun jedha. Add PayPal account ka jedhu kana irra tuqanna. Add PayPal account ka jedhu tuquudhumaan gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Add PayPal account ka jedhu kana tuqnee fuula itti aanutti dabarfanna. Emailii keessan ka PayPal ittiin banattan dagachuu hin qabdanii emailii PayPal ittiin banattan sana asirratti galchitu jechuudha. Yookaan lakkoofsa bilbilaa ittiin banattan always PayPal yeroo banattan emailii waan ta'eef emailii keessan sirriitti @gmail.com ka jedhullee osoo hin dogoggorin sirriitti emailii keessan asirratti galfattu jechuudha. Emailii erga galfannee booda next tuquun gara fuula duraa deemuun emailii erga ka PayPal galchine booda passwordii ka PayPal itti galchina ammallee next tuquun fuula itti aanutti dabarfanne fuula itti aanu irratti passwordis ka PayPal ittiin banattan yeroo PayPal banattan passwordii galchitan sana asirratti galchitu jechuudha. Sanaan booda login ka jedhu tuqachuun gara fuula itti aanutti darbina. Yeroo login tuqnega xumurree jirra already gara fuula duraa nu geessa. Haga inni nuuf banutti nu eegna. Connecting nuun jedha ni eegnaani PayPal method added nuun jedhe right nuuf godha. Dan ka jedhu jala jiru tuquudhumaan fuula itti aanutti deemna. Xumurree jirra already PayPalin keenya nuuf galee jira jechuudha. Kanaafuu TikTok irraa giftii qabnu sana salphaadhumatti gara PayPalitti erguu dandeenya jechuudha. Kanaan booda haga inni fidee as nuuf galchutti dhiyeeyna already galchee jira. Sanaan booda gaa maallaqa keessaa qabnu all USSD jedhee jira. All ka jedhu irra kaayyannee yookaan haga feene bakka gubbaatti barreessuudhaan withdraw ka jedhu ka jala kun ni banama. Withdraw tuquudhumaan waan achirraa qabnu sana gara PayPal dabarsina. PayPal irraa immoo gara bank account ergina jechuudha. Haala kanaan PayPal fi TikTok wal qabsiisuu dandeessu itti fayyadama. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.